Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odeessaalee ispoortii filatamoo maddeen adda addaa qindeessine qabannee dhiyaannee jira nu faana tura. Paris Saint-Germain geeba Super Cup Awurooppaa Tottenham Hotspur rukuttaa adabbii peenaalitii 4-3 mo'achuudhaan injifachuu danda'anii jiru. Yeroo taphaa guutuu lama qixa ba'uudhaan gama rukuttaa adabbiitti kan adeeman. Barri 2025 bara milkii PSG akka ta'e mul'isuu isaaniis itti fufanii jiru. Geeba Champions League Awurooppaa baranaa qabxiin eeggamnee fi dinqisiisaa ta'een PSG'n Inter Milan 5-2 mo'achuudhaan yeroo duraatiif kan injifatan yoo ta'u, PSG'n ammallee seenaa dalaguu itti fufuudhaan Super Cup Awurooppaa yeroo jalqabaatiif mo'atanii jiru. Osman Dembelleen taphataa cimaa taphatichaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Geeba Super Cup Awurooppaa kana Real Madrid yeroo ja'a injifachuudhaan dursa qabatee kan jiru yoo ta'u, Barcelona fi AC Milan mataa isaaniitti yeroo 5 injifachuudhaan itti aananii kan jiranii fi akkasumas Liverpool yeroo 4 mo'achuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argama. Liverpool taphataa sarara gidduu duubaa lammii Xaaliyaanii ganna 18 Parmaadhaaf taphatu Giovanni Leoni gara Anfield Roaditti fiduudhaaf waliigaltee irra gahanii jiru. Taphaticha kana baasii waliigalaa Euro miliyoona 35 kan itti baasan yoo ta'u, waliigaltee hanga bara 2031 tursiisuus ni mallatteessu. Taphatichi har'a gara Ingilizitti kan qajeele yoo ta'u, qorannoo fayyaa fi waliigaltee mallattoodhaan akka bargaasisu ni eegama. Taphataan sarara gidduu fuulduraa fi sarara ganna 29 lammii Ingiliz kan ta'e Jack Grealish Manchester City irraa gara Everton liqii dheeraa guutuu bara taphaatiin ergifamuudhaaf garichatti makamuu Everton beeksisee jira. Taphatichi hanga xumura wal dorgommii kanaatti Hill Donkstonitti ni tura. Taphataan sarara guutuu bitaa ganna 29 lammii Faransaay garee Baavaariyaanota Jarmanii Bayer Munichiif taphatu Kingsley Coman gara garee Saudi Arabiyaa Al-Naasir deemuudhaaf waliigaltee irra ga'ee jira. Al-Naasir taphataa cimaa sararaa kanaa fi Euro miliyoona 30 kan kaffalan yoo ta'u, waliigaltee waggaa 3 kennaniifii jiru. Coman Al-Naasiritti taphattoota bebeekamoo addunyaa kan akka Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix fi kan birootti makamee ni taphata. Egaan hordoftoota keenya odeessaaleen ispoortii har'aaf isiniif qindeessine kanuma hanga yerootti aanu wal agaruutti yeroo gaarii.